Ashama harka fuuni dhaggeeffattoota keenya. Qophiin keenya guyyaa hadhaa seenaa gootota Oromooti. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture. Har'as seenaa goota Oromoo tokko qabadhee dhufee jira. Turtiin keessan nafaan haa ta'uun affeerraa kooti. Seenaa goota Oromoo Huseen Bunee. Huseen Bunee godina Baalee Aanaa Sawweena bakka Goonii Gaafiraa jedhamtutti abbaa isaa Daraaraa Goodanaaf harmee isaa Hawwaa Badhaasoo irraa bara 1905tti dhalate. Abbaa isaa erga du'anii booda qeesaniif obboleewwan guddisuu dirqama fudhatan. Yeroo sana manni barumsaa waan hin jirreef mana amantii Islaamaa seenanii amantii baratanii barsiisaa ture. Erga guddatanii boodas haadha manaa fuudhan. Booda cimina isaaf si'aa'inna isaa kan arganii bulchiinsa Haayile Sillaasee keessatti burqaa godhanii muudan. Adeemsa kana keessatti cimina isaa irraa ka'uun gara bakka bu'aa baalabbaatotaatti guddisan. Adeemsa hojii kana keessatti wucuuccaa uummata Oromoo kun irra gahu aaruu calqabe. Walgahii baalabbaatota Oromoo ta'an 18 irratti Huseen Oromoo sirna nafxanyaa qabsaa'uu akka qabu innis kanumaaf qophaa'uu isaa itti hime. Isaanis isin faana akka hiriiran gaafate. Isaan garuu isa faana hiriiruu hin dandeenye. Humna maaliitiin Haayile Sillaasee lolte kuni gonkumaa hin yaadamu jedhanii dubbii isaa harkatti fashaleessan. Innis akkamitti akka qabsaa'u nafxanyaa akka falmu isinittan agarsiisa jedhee itti aansuun Huseen Bunee horii isaa keessaa sangoota 9 gurguree qawwee 3 bitate. Qabsoof qophaa'uu isaa obboleewwan isaa fi namoota biroo muraasa fudhatee bara 1962 qabsaa'ota hedduullee dhabu nama muraasa argatee gara Goonniritti qubachuudhaan qabsoo finiinsee namoota gabrummaan itti hammaate hedduus dhaqanii miseensa waraana Huseen Buneetti makaman. Gaara Goonnir kana amma gaara Huseen Bunee jedhamee moggaafame. Karaan ittiin karaa tokko qofa seenan gaara kana jechuudha. Loltoonni Huseen Bunees gaara kana erga koranii booda loltuu Haayile Sillaasee akka hin seenneef ulaa cufan. Yeroo loltoonni Haayile Sillaasee dhufanis dhagaa kanatti kaachisuun ajjeesaa turan. Gaara sanis keessa bineensonni garaagaraa waan jiraniif gadamsa fa'aa qabanii nyaachaa turan. Sochii kana keessatti Sumaalee gargaarsa gaafatuusaa. Mootummaan Sumaalee cunqurfamtoota garaagaraaf gargaarsa akka godhu dhagaye. Huseen Bunee namoota 3 filee gara Somaaliyaa erge. Mootummaan Somaaliyaas gaafii kana fudhachuudhaan qawwee 8 dhombir 7 fi toosonii 1 kenneef meeshaa kana fayyadamuun qabsoo itti fufan. Bara 1963 gara Somaaliyaas deemee bakka Elbard jedhamu dhaqee isaan wajjiin marii godhe. Mootummaan Somaaliyaas qawwee dhuka'aa fi rasaasa kenneefii geggeesse. Huseen kana gaalatti fe'uudhaan gara Baaleetti deebi'uun uummanni naannoo sanaas kanarraa ka'uun hamilee isaa dabale. Baalabbaatonni dura Huseen Bunee didanis amma harka lafa jalaatiin gargaaruu eegalan. Buqqaatonni Oromoo Huseen Muhammad Suraa gara Ijiptii ergan. Innis achi deemee gargaarsa maallaqaaf meeshaa waraanaa akka gaafatu ture. Mootummaan Ijiptiis kana fudhatee gargaarsa kenneefi meeshaa waraanaa fi maallaqa kennuuf geggeesse. Kana kan dhagaye mootummaan Somaaliyaa aaruudhaan akkamitti hayyama keenya malee siyaasa keessa biyya alaa baatan jedhee meeshaa waraanaa gargaarsa dhufe kana Barbare fi Bosaasoo gidduutti bu'e. Loltoota taasiin
itti ergee qabsiise. Namoota meeshaa waraanaa kana fe'uuf dhufan 36 qabee mana hidhaa Looyii Hadee jedhamtutti waggaa 5 fide. Buqqaatonni Oromoo Somaaliyaa keessa turanis nuti Somaalee abboo odoo hin taane nuti Oromoodha yoon gargaartan maqaa kanaan nu gargaara jedhanii ibsa baasan. Huseen Bunee mootummaa Somaaliyaa wajjin haasaa godhe. Kanumaan waan ifa godheef mootummaan Somaaliyaas hidhamee mootummaa Somaaliyaa maqaa Somaalee abbootiin yoo qabsoofte gargaarsa siif goona, umrii kee guutuu mindaa siif kafalla jedheen amansiisuuf yaalaniiru. Huseen Bunee ni dide. Waggaa 3 ji'a booda Huseen Bunee mana hidhaatii gadi lakkifame. Buqqaatonni achi jiranis itti makamanii gaafa gadi lakkisan qarshii shilingii 30 kennanii fi ofirraa geggeessan. Haala kanaan qabsoo cimaa fi qabsoo hedduu garaa nama nyaattu bu'uura qabsaa'otaa ta'ee Huseen Bunee qabsoo Oromoo naannoo Baalee keessatti finiinsaa ture. Goota jabaa fi akkaan dhimma ummataatiif hedduu bu'ee ka'u ture. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. An kan isinii qopheesse Areerii Kadiir.